Akka funee akka maltan kabajamtoota hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Aangawootni caasaalee nageenyaa waltajjiiwwan biyya keessatti gaggeeffamuuf jiraniif qophiilee taasifamaa jiran gamaggaman. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa waltajjiiwwan biyyaalessaa ardiilee fi idil addunyaa biyya keessatti gaggeeffamuuf jiranii fi qophiilee taasifamuu qaban gamaggamuutu ibsame. Gamaggama kana bakka Komishinarri Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el argamanitti kan gaggeeffame yoo ta'u, haalli nageenyaa magaalaa Finfinnee amansiisaa ta'uu kaasuudhaan fuulduratti humna namaa teekinooloojii gargaaramee leenjisuun baay'inaan akka bobbaafamus ibsamee jira. Hawaasni nageenyaa magaalicha eegsisuudhaaf caasaa nageenyaa waliin ta'uudhaan itti gaafatamummaan hojii guddaa hojjechuu gamaggama irratti kaasuudhaan tumsa isaanii cimsanii akka itti fufanii fi waamicha dhiyeessee jira. Yaa'iin garee ittisa yakkaa qabeenya gocha yakkaan argame seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuun Finfinneetti gaggeeffamuufi jedhame. Yaa'iin garee ittisa yakka qabeenya gocha yakkaan argame seera qabeessa fakkeessuudhaan dhiyeessuu Afrikaa Bahaa fi kibba magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf jira. Yaa'ichi Agayya 16-24 bara 2017tti kan gaggeeffamu yoo ta'u, yaa'ii kanaaf qophii barbaachisaan xumuramee keessummoonni seenaa jiraachuu daayireektarri olaanaa tajaajila nageenya faayinaansii obbo Muluqan Amaareen ibsanii jiru. Yaa'ii kanarratti biyyoota miseensotaa fi dhaabbilee idil addunyaarraa hirmaattonni 1,150 ni hirmaatus jedhamee jira. Waltajjichi damichaan yakkoota daangaa ce'an haala ittisuun danda'amu irratti muuxannoo qooduudhaaf dandeessisaa ta'uunis ibsamee jira. Gatiin simmintoo fooyya'uutu ibsame. Gabaan simmintoo tasgabbeessuuf hojii fooyya'insaa taasifameen gatiin simmintoo gadi buusaa Ministeerri Daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa ibsee jira. Raabsitoonni simmintoo magaalaa Finfinnee kana dura kuntaala tokko birrii 2,400tti gurguraa turan amma gara 1,100tti gadi bu'u ministeerichi ibsee jira. Ministeera Daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaatti daayireektarri olaanaan daldala biyya keessaa obbo Liiquu Banabbaruu akka ibsanitti tasgabbaa'uun gabaa simmintoo sababoota lamaaf jedhanii jiru. Inni jalqabaa waarshaaleen haaraan gara oomishaatti seenuu isaaniitiin dhiyeessiin oomishaa gahaa ta'e kan argame yoo ta'u, haaromsi sirna daldala simmintoo irratti taasifamee gatii gabaa sirreessuun danda'u himanii jiru. Waarshaan simmintoo naashinaal Dirree Dawaa fi lammii fedhii gabaa simmintoo 42 ol guddisu baha Afrikaatti raabsaan simmintoo naashinaalii fi hojii raawwachiisaan olaanaan miidiyaa fi koominikeeshinii obbo Ashannaa fi Mallasaan ibsanii jiru. Waarshaan simmintoo naashinaalii lammiitti argamu guyyaatti kuntaala 150 oomishuudhaan gara kuusaalee magaalota Hawaasaa, Adaamaa fi Jimmaatti argamanitti saffisaan ergaa akka jirus eeranii jiru. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru abbaan seeraa beekamaa Frank Caprio du'aan boqote. Abbaan seeraa Frank Caprio Compassionate jedhamuun kan beekamu umurii isaa waggaa 88tti addunyaa kanarraa boqote. Abbaan seeraa Frank Caprio mana murtii keessatti gara laafina qabaachuudhaan beekamaa kan turee fi Caprioon ogummaa isaa keessatti aqummaa fi amanamummaa qabaachuu isaatiin alatti seenaa namoota gara mana murtii dhufan yeroo dhaga'u namummaa gara laafinaa fi gad of deebisuu isaatiinis beekamaa ture. Frank Caprioon viidiyoo isaa sagantaa TV isaa Koogin Province jedhamu erga qoodamee booda miidiyaa hawaasaa irratti hordoftoota miliyoonaan lakkaa'aman horatee kan jiruu fi akkasumas abbaa seeraa addunyaa kanarraa hunda caalu jedhamee waamama. Abbaan seeraa kun yeroo dheeraadhaaf kansarii xannachaa sombaan qabamee akka ture ABC News gabaasee jira. Caprio fi haati warraa isaa Joyce Caprio gara waggaa 60 waliin jiraatan ijoollee 5 ilmaan 7 fi ilmaan 2 akka qaban ABC News gabaaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dooniiwwan waraanaa 3 gara biyya Ameerikaa kibbaa Venezuelaa akka imalan ajajuu waraanni Ameerikaa beeksise. Pirezidaantichi murtee kana kan dabarsan daddabarsa qoricha sammuu namaa adoochuu biyyattii keessatti babal'atee jiru to'achuudhaaf tattaaffii godhame akka ta'etu
himame. Ameerikaan pirezidaantii Veenzuweelaa Niikolaas Maaduroo daldala qoricha sammuu namaa adoochuu irratti hirmaata jechuudhaan kan himte yoo ta'u, badhaasa hoogganaa kana akka qabamuu fi kennitu dachaa 2 guddisuun doolaara miliyoona 50 taasiftee jirti. Doonii waraana Ameerikaa sadanii loltoota Ameerikaa 4,500 fe'attee gara qarqara galaanaa Veenzuweelaa kan imalan yoo ta'u, wixata dhufuu ni dhaqqabu jedhamee eegama jechuudhaan Reuters fi AFP qondaaltota maqaan isaanii hin ibsamne dhimmicha beekan wabeeffachuudhaan gabaasee jira. Imalli dooniiwwan waraanaa kun balaa qorichaa sammuu namaa adoochuu Veenzuweelaa keessa jiran nageenya biyyaalessaa Ameerikaa irratti geessiseef deebii kennuuf akka ta'es himanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.